Waldaan Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa tajaajiloonni ishee 5 poolisii mootummaatiin qabamanii hidhamuu isaanii beeksiftee jirti. Teessoo Paatriyaarkii Waldichaatti itti gaafatamaa dhimma walqunnamtiitii fi miidiyaa kan ta'an Dr. Akaal Waldi Tasammaa ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin hojii geggeessaan damee waldichaa kan Afrikaa Kibbaatii fi dhiyaa Marii Geetaa Birhaanuu Teklayaareed kanneen hidhaman keessaa tokko ta'uu isaanii ibsaniiru. Namoottan qabamanii hidhamanii kun dhimma waldaa Ortodoksii Itoophiyaatiin walqabachuu isaatiif dhiisuu isaa akka hin beekne kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin namoottan hidhaman keessaa hoogganaa waldaa qulqullootaa yookaan mahabara quddusaan liqa tiguhaan qeesis Dr. Mulgeetaa Siyyumii fi barreessaan waldichaa barsiisaa Waasihuun Balaay guyyaa har'aa mana hidhaatii gallakkifamuu isaanii beeksiseera. Namoottan hidhaman kana ilaalchisee akka deebii kennanu kan gaafatamanii dubbii himaan poolisii federaalaa Jeelaan Abdii dhimmichi qaama mootummaa isa Komaandi Poostii jedhamu kan ilaallatudha jechuu isaaniis gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin kun dabalee eereera. Bulchiinsi Walqaayitii fi Raayyaa keessatti hundeeffamee jiru yeroo dhiyoo keessatti ni diigama jedhamuu isaa akka mootummaa federaalaa irraa hin nageenye kanneen naannoo sana bulchina jedhan har'a beeksisaniitii jiru. Bafqaaduun nutti hima. Bulchaa itti aanaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Leetenaanti Jeneraal Taaddasee Warrade ibsa tibbana kennan irratti kan deebii kennan bulchoonni Walqaayit Xagadeetii fi Raayyaa Allamaaxaa akkaataa waliigalteen nageenya Piriitooriyaatiin caasaan bulchiinsaa bakkaawwan wal falmisiisaa ta'anii akka diigamu taasifama jedhame irratti mootummaa federaalaa biraa wanti dhaga'anii akka hin jirre himanii yaadni Jeneraal Taaddasee Warrade yaada garee tokko kan calaqqisiisuu fi kan walitti bu'iinsaa fi kakaasu akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kana irratti kanneen yaada isaanii kennan keessaa tokko kan ta'an bulchaan Walqaayit Xagadee Taammiraat Dassaaleny waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra oolu kan gaafachaa jiru hoogganni naannoo Tigraay waraana isaa gara Walqaayititti sochoosaa jira jechuudhaan himatanii jiru. Kantiibaan magaalaa Allamaaxaa Ayiluu Abarraa gama isaaniitiin bulchiinsi naannoo Tigraay waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka oolu gaafachuudhaan alatti waan isarraa eegamu hojjechaa akka hin jirre himanii jiru. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gara daangaa Raayyaa Allamaaxaatii fi Wofilaa keessa seenanii namoottan hedduun akka jireenya isaanii irraa buqqa'anii magaala Qobboo keessatti qubatanii taasisuu isaas kantiibaan Allamaaxaa dabalanii ibsanii jiru. Kunittuu kanaan jiru maddii oduu Rooyiters jimaata har'aa akka gabaasetti bakkaawwan naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay wal falmisiisan keessatti wal waraansaa kanaan dura taasifameen lammiileen naannoo Tigraay hedduun ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Haaluma walqabateen bakka bu'aa garee faannoo godina Gondar akka ta'an kan dubbatanii fi namni Bayyanee Alammaa jedhamanu hooggantoonni Tigraay lola labsaa jiru wanneen fedhii keenya malee nurratti fe'amuu deemuu fi weerara kamiinuu obsaan hin ilaallu jechuu isaanii maddii oduu Rooyiters dabalee gabaasuu isaa Masfin Arraagee gabaasee jira. Torban darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi haala qabiinsa mirga namoomaa irratti gabaasa kan waggaa kan bara 2023 baase irratti Eertiraa keessatti sarbamiinsa mirga namoomaa hamaatu jira jechuu isaa hordofee Eertiraan deebii kenniteen himannaa baratamee fi yeroo dheeraaf himannaa sobaa akkasumas amanamummaa kan hin qabne jetteetti. Imbaasiin Eertiraa kan Waashingtan ibsa baase keessatti dhimmi guddaan Ameerikaan durumaaniyyuu karaa mirgaanii fi bulchiinsa mootummaan addunyaa biraatti lallabuuf seeraanis ta'e haamilee qabdii jechuun gaafata. Akka gabaasa ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi torban darbe ba'etti Eertiraa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa isa duraaniirra homaa jijjiirama hin qabu jedhee humnoonni waraanaa Eertiraa waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti yakkoota waraanaa raawwachuu isaanii ibseera. Akkasumas biyyattii keessatti humnaan nama hidhuu doorsisa sarbamiinsa mirga namoomaa garaa jabummaan guutame raawwachuu mana hidhaa lubbuu namaaf balaaf ta'ee fi qaamoleen haqaa bilisa ta'uu dhabu lammiilee Eertiraa biyyoota biroo keessa jiran sababa ilaalcha siyaasaa isaaniin ukkaamsuufaa kan jedhudha. Ibsi imbaasii Eertiraa kan Waashingtan immoo faayidaa teessuma lafaaf jecha mirgoota Eertiraa cabuu hin dandeenye cabsuudhaan naannichi nageenyi fi tasgabbiin akka hin jiraanne kan taasisu bulchiinsi Joo Baayiden ejjennoo Ameerikaa isa yeroo dheeraaf ture dhimma dhaabbataa taasifatee itti fufeeraa jedheera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo
Hojjettoota mana murtii yakkaa kan idil addunyaa irratti sodaachisii fi haaloo ba'annaan namoota dhuunfaan aggaamamaa jiru sirna haqaa irratti badii uumaa jechuun manni murtii idil addunyaa jimaata har'aa beeksisee jira. Ibsi mana murtii yakka addunyaa irraa ba'e kun waa'ee qorannoon yakka waraanaa hooggantoota Israa'elii fi garee Hamaas irratti taasifamuu danda'a jedhuun walqabachuu fi dhiisuu isaa irratti wanti addaan baasee jedhe kan hin jirre yommuu ta'u, miidiyaalee Yuunaayitid Isteets manni murtii yakka addunyaa muummicha ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu dabalatee hooggantoota Israa'elii fi Hamaas irratti ajajni qabamanii hidhamuu baa'uu danda'a jechuu isaaniitii fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden manni murtichaa akka tarkaanfii kana hin fudhanne hubachiisuu isaanii gabaasaniiru. Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Karim Kaahin dhimma kana irratti Zeheeg irratti karaa miidiyaa hawaasaa X'n ibsa kennaniin manni murtichaa qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin karaa marii yaada ijaarsaa of keessaa qabuun hirmaachuu akka barbaadanu jimaata har'aa ibsanii jiru. Sodaachisii hojjettoota mana murtichaa irratti dhiyaate eessaa akka ta'e addaan baafachuudhaaf gaaffii waajjira Karim Kaahiif dhiyaatee fi deebii argachuun akka hin danda'amne maddi oduu ajaansi France Press gabaasee jira. Manni murtii yakka addunyaa daangaa Palestaayin keessatti yakka waraanaa raawwataman kan ilaallateen himannaa aanga'oota Israa'elii fi Hamaasiin dabalatee gareewwan Palestaayin irratti bara 2021 dhiyeessuun isaa kan beekamu yommuu ta'u, haleellaan guraandhala 7 bara 2023 Hamaasiin raawwatame himannaa sanaan dura ture irratti dabalata ta'uu isaa abbaan alangaa mana murtichaa himanii jiru. Tarkaanfii manni murtichaa fudhachuudhaaf adeema jedhame ilaalchisee dhaabbata miidiyaa hawaasaa X irratti roobii dheengaddaa yaada kan kennan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu hooggantoota mootummaa Israa'elii fi hooggantoota waraanaa biyyattii irratti ajaja hidhaa baasuu yaaduun dheekkamsa seenaa ta'uu danda'a jedhanii yaadichi Israa'eliin bidiruu keessatti akka galchuuti jedhaniiru. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhimma kana irratti wixata dheengaddaa ibsa kenneen himannaa manni murtii yakka addunyaa Israa'el irratti dhiyeessuudhaaf yaalaa jiru mormuu isaa ajaansi France Press gabaaseera. Gareen hidhattoota Israa'el wajjiniin wal waraansa keessa jiru Hamaas yaada waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuu irratti akka qophaa'aa jiru beeksisee jira. Marii dhukaasa dhaabuu ji'oottanii fi jalqabamaa fi dhaabbachaa ture booda hanga'aan garee Hamaas Ismaa'eel Haniyyee jimaata har'aa ibsa kennaniin waliigaltee dhukaasa dhaabuu jalqabamee jiruu fi xumura kennuudhaaf gareewwan dhaaba isaanii bakka bu'anu dhiyeenya kana gara biyya Masiritti erguudhaaf akka jiran ibsuu isaanii maddi oduu ajaansi France Press gabaasee jira. Hoogganaan Hamaas ergaa hanga'oota biyya Masirii fi Kaataaritti erganiin dhaabbanni isaanii yaada mootummaa Israa'eliin dhiyaate haala gaariidhaan ilaalaa jiraachuu isaa beeksisaniiru. Yommuu yaadni dhukaasa dhaabuu kun dhiyaachaa jiru kanatti walwalaansa ji'a 7 dura jalqabameen diigumsa raawwatame bakka isaatti deebisuun waggaa 80 fudhachuu akka danda'u dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaamee jira. Akka jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa misoomaa irratti hojjetu yookaan UNDP'n jedhetti hojiin Gaazaa deebisanii ijaaruu erga waraansi addunyaa inni lammaffaan raawwate asii gatii guddaa baasuudhaan isa jalqabaa akka ta'e ibseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken torban kana yommuu walakkeessa bahaa keessatti daawwannaa taasisan yaada waliigaltee amma akka kennaa gaariitti ilaalamuu qaba jedhan akka gareen Hamaas fudhatu gaafataniiru. Lammiileen Palestaayin Gaazaa keessa yeroo ammaa jiraachaa jiran miliyoonii 2.4 ta'an afaan beelaa irra kan jiran ta'uu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteets akka gargaarsi namoomaa dabalataa Gaazaa keessa seenu Israa'el irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuu isee gabaasni ajaansi France Press kun ibsee jira.